Waggaa waggaadhaan jireenya ofii jijjiiruudhaaf gara biyyoota alaatti namoonni baay'een kan isaan migireet godhanii keessattuu gara biyyoota dhiyaatti viisaa qarshii hedduu baasuudhaan hojjechiifachuudhaan akkasumas godaansa seeraan alaatiin namoonni deeman hedduudha. Yeroo baay'ee biyyoota akka Kaanaadaa, Yuunaayitid Isteet akkasumas Awurooppaa deemuuf viisaa hojjechiifanneeti kan qarshii guddaadhaan deemnu. Haa ta'u malee biyya keenya keessatti wanti hedduminaan baratamaa ta'e waggaa waggaadhaan carraa DV lootarii yaaluudhaan akkuma beekamu addunyaa irratti DV lootariin namoota miiliyoonaan lakkaa'aman kan beekamu. Haa ta'u malee namoota 50,000 qofaadha kan giriin kaardii yookaan immoo viisaa argatu. Biyya keenya keessatti qarshii baasuudhaan kan nuti foormii DV guunnu. Haa ta'u malee dijitaala kamiyyuu fayyadamnee bilbila keenya fayyadamnee kompiitara keenya fayyadamnee haala salphaatiin ofii keenyaan DV lootarii kana foormii isaa guutuu dandeenya. Viidiyoo irraa kana keessatti akkaataan itti foormii kana guunnu tokko lamaan kan wajjin ilaallu ta'a. Biroosarii kamirratti hojjechuu dandeessu. Isa booddee elektiroonik DV lootarii jettanii sarchi gootu. Enter jettanii jalqabarra kan isiniif dhufu filattu. Sana booda scroll down gootanii begin entry jettuuni achi booda lakkoofsa randomii isiniif kennamu ni galchitu. Submit erga gootanii booddee foormiin isiniif dhufa. Last name irratti maqaa akaakayyuu guuttu. First name irratti maqaa keessanidha kan isin barreessitanii. Akkuma kana middle name irratti maqaa abbaa keessanii barreessitu. Achi booda jenderii keessan ni filattu. Bara dhalootaa keessan akka Awurooppaatti filattu. Iddoo jiraattan, iddootti dhalattan. Suuraa DV isin barbaachisu asirratti drop gootu. Bakka amma jiraattan adireesii keessan ni galchitu. Iddoo lama jiraattu taanaan adireesii itti dabaluu dandeessu. Magaalaatti jiraattan, naannoo jiraattan akkasumas poostaal koodii magaalaa keessanii yoo beektan ni galchitu. Qabdan taanaan poostaal koodii gootu. Biyya keessan ni filattu. Bilbila keessan akkasuma ni barreessitu. Iimeelii yoo qabaattan iimeelii keessan akkuma kanas sadarkaa barnootaa qabdan yuunivarsiitii irra jirtu taanaan saam yuunivarsiitii koorsiidha. Eebbifamtanii jirtu taanaan yuunivarsiitii digiriidha. Fuutanii moo hin fuune ni filattu. Ijoollee qabdu yoo ta'e amma qabdan ni barreessitu. Hin qabdan yoo ta'e immoo 0 barreessitu. Isa booda kontiinii gootu. Sana booda review page isiniif gala. Review page keessatti waan dhooqatan yoo qabaatan riiviiwwanii check gootu. Suuraan keessan 600 baay'isuu 600 ta'uu qaba. Achiin submit erga gootanii booddee lakkoofsa randomii ta'e confirmation number isiniif gala. Lakkoofsaan screenshot yookaan immoo print yoo godhattan gaariidha. Booda restaarsi keessan kan ittiin cheekotan lakkoofsa sanaa waan ta'eef gabaabaatti foormichi kana fakkaata ture. Qarshii tokko malee yookaan baasii tokko malee namni kamiyyuu guutuu kan danda'udha. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. YouTube chaanaalii keenyaaf warri haaraa taatan subscribe gochuun ni dandeenya.